Har'a viidiyoo ani isin qabadhee dhufee obsaa tajinoo maal qabattee dhuftee maal nuuf fiddee dhuftee warroonni bittan obsaan akkuma beekamu hojii bareedaan eegalee jira biyyoota garaagaraa Ameerikaa, Austraaliyaa, Ijiptii, Saudi Arabiyaa, Dubaay biyyootuma adda addaatu obsaan hojii dansaa hojii bareedaa uumee jira jechuudha. Maaliif hojjetan hojjettootaaf kabajamtoota kiyyaa baay'ee tokko na gammachiisee obsaan amma afaanii umraa deemu jira. Mucaa tokko fudhadhee deemaa jira. Obsaan mucaa maal fudhatee deema? Mucaan kun obsaadhaaf maal taate? Kuulanii wajjinoo maaliif viidiyoo hojjechuu dhiisee? Kuulanii hoo eessa jirti? Kan jedhu waliin ilaalle jechuudha. Maaliif umraa deemuun immoo yoo amma wallaahi umraa ramadaana keessaa umraa kana rabbiin isaanirraa qabalu warroota umraa godhan hunduma isaaniitu yoo obsallee akkasuma obsaa duuka deemtu kanallee rabbiin isaanirraa qabalu jennaani. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii ramadaanni maal fakkaata? Ana bira ramadaanni maashaallah tabarakallah alhamdulillah rabbil alamin baay'ee bareedadha. Har'a viidiyoo ani qabadhee isinii dhufee obsaa tajinoo dhaqqaatii warroonni obsaa tajinoo irraa Saudi Arabiyaa warroonni deemuu barbaadan Dubaay biyyootuma kamuu warroonni deemuu barbaadan obsaan biiroo banatee jira jechuudha. Biiroo mataa isaa biiroo dhuunfaa isaa Hamzaa wajjin banatee jira jechuudha. Wallahi waan nama gammachiisu jechuudha. Duraan Finfinnee keessatti namoonni nu nyaataa turan nama saba biraati jechuudha. Maaliif biyyitan jechuudha warroonni akkamitti akka dhufne akkamitti akka biyya kana amma immoo biyya keenya Finfinnee keessatti miidiyaa Oromoo guddachaa jira. Banatanii biiroo banachaa jiranii ijoolleen hedduun jechuudha. Fakkeenyaaf amma kanas irraan dhufe jechuudha. Mucaa Wallaggaatti garuu mootiyyuu biiroo isaanii qabanii baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Maaliif namoonni keenya amma biyyi keenya san keessatti guguddachaa jira. Biiroo banachaa jiru baay'ee namatti tola jechuudha. Karaa seera qabeessan jedhee jira obsaanii. Namoonni umraa deemuu barbaadan akkasuma immoo namoonni kontiraata gara Saudi Arabiyaa deemuu barbaadan Saudi Arabiyaa yeroo ammaa kana kafaltii bareeda dansaa kan ta'e tokko qabattee akkasuma immoo Saudi Arabiyaan seera haaraa baaftee akkasuma Dubaayif Saudi Arabiyaa seera haaraa baaftee kanallee mootiyyuu viidiyoo isaa jala seentanii obsaa jala seentanii ilaaluu dandeettanii. Asirratti maal dubbachuu barbaade obsaan umraa mucattii tokko fudhatee deema. Mucattiin kun maal akka taate hin beeku garuu tarii obboleettis ta'uu danda'a hin beeku garuu kanaaf obsaan maal mucattii kana fudhatee gara umraa deeme. Umraa gochuu deemee jechuudha. Mucaan kunillee isa bira jirtudha. Isii fuudhee deeme. Torbee sadii ta'ee ji'a tokko ta'ee akkasuma ammallee guyyaa lama moo sadii dura san dura ji'a tokko ta'uun oolu Hamzaan umraa godhe. Wallaahi ijoollee kana hedduu tokko dinqisiifadha. Maaliif hojjetan? Ijoolleen kun nama Yamanitti dhalate jechuudha. Hamzaan obboleeyyanii obsaan nama sadii na fakkaata. Isaan tokko Keeniyaa jira. Isaan kun Saudi Arabiyaa keessa turan. Yeroo rakkoon isaan irra ga'u isaanillee ni beekna. Maaliif hojjetanii yeroo isaanillee yeroo sawwachuu waahii inni miidiyaa kanarra kan ture obsaan ture jira. Sa'idoofa wajjin yuutuubii banatee na fakkaata obsaanii. Maal isin fakkaata obboleen kiyya? Obsaan nama biyya Arabaa keessatti guddateedha. Wallahi baay'ee tokko jaalalli isaa walii qaban obboleen kun walii qaban baay'ee tokko nama gammachiisa. Itti inaafuu namoota gammachiisu ana akka kootatu maqaan jiraanitti obboleen dhiiraa tokko baatanii yookiin immoo wal bira jiraatanii dhiiras ta'e dubartiis jaalala akkana yeroo wal qabaatan jechuudha. Ijoolleen kun sadiinuu waliin turanii Saudi Arabiyaallee waliin turanii Yamanillee waliin turanii Yaman irraa Saudi Arabiyaa dhufanii iqaamaa dhuunfaa isaanii qabu jechuudha. Iqaamaa dhuunfaa qabanii Saudi Arabiyaa keessa yeroo Jawaar wanta jedhu sana obsaa sadiinuu bakka tokko galan na fakkaata. Dhugaa baay'ee tokko namatti tolanii obsaa jechuudha. Amma immoo waan isin jechuu barbaadu ijoollee shamarranii biyya biraatirraa galtan fakkeenyaaf Qaataar, Dubaay, Saudi Arabiyaan immoo amma wallaahi waan bareeda kafiyyaan isii baay'ee bareedadha. Namoonni biyyoota kana deemuu heddan akkasuma Kuwaitis banamte na fakkaata. Kanaafuu dhayxanii obsaadhaan nu dubbisaa jedhee jira jechuudha. Obsaan miidiyaa isaa irratti maxxansee. Kanaafuyyuu isinillee warroonni biyyoota Arabaa deemuu barbaadan fakkeenyaaf Hamzaallee deemina fakkaata. Waraqaa iqaamaa bitatee gara Saudi Arabiyaa erga deeme guyyaa lama sadii dura kan viidiyoo maxxansanii isarraa nafni obsalleen umraa deeme jechuudha. Wallahi waan ajaa'ibaati. Baay'ee tokko namatti tola. Warroonni
wanni isin jechuu barbaada. Ijoolleen biyyoota Arabaatirraa galtanii kontiraata akka hin deemne. Maaliif yoo jettan kontiraata hin deemina wanni isin iqaamaa bitadhaa deemu. Biyyootuma kamuu yeroo deemuu barbaadan iqaamaa dhuunfaa keetii mataa keetii bitattee gaafa deemtu firiidamiin jiraattaa baay'ee namatti tola. Maaliif yeroo kontiraata jiraatte miidhaa iddootu sirra ga'a. Sababni illee baatee waan feetiin bitachuu cinqaadhaa boqonnaan qabdu waan ta'eef kanaafuu iqaamaa bitattan malee biyyoota takka hin deemina. Suudii Arabiyyaallee bakkuma fedhe yoo ta'e Oromoon mallaqa qabdan yoo hin qabaannes akkasuma ijoolleen obboleen keessan biyyoota Arabaa keessa jiraatan iqaamaa bitadhaatii qarqara budni kafaltaniif jechuudha. Maaliif Suudiin amma bakka baay'ina Kuwaitillee akkasuma baay'inaan suutti biyyoota xixiqqoo tanan deemina biyyoota guddatti irratti iqaamaa bitadhaa deemaa isiniin jechuu barbaada. Akka inni faayidaa isii qabu jireenya kee kabarootiilleef yeroo ilmoo argatteetiilleef biyya jirtu keessan keessatti iqaamaa qabatte dalaguu kee dalagachaa ilmoo keetis guddifachuu dandeetta. Dubartis ta'ee dhiiras ta'e. Fakkeenyaaf kontiraata deemtee gaafa baddee rakkoo sirra ga'a. Seeraan bakka ofitti amantee mana tokko keessa dalaguu hin dandeettu. Dubartii bittuu gisee tokko Suudi Arabiyaa keessatti maal isinitti fakkaate wanni kun jechuudha. Baddee dalagdi waan ta'eef namni baddee dalagu rakkoo irra ga'a. Qunnamuu danda'a yeroo tokko. Maal isinitti fakkaate baddee bakka misiin dallaala jiraa mitiiree dallaalaan deemanii gaaf kana dallaaltatti mana kanatti ergite. Carraan fide mana warra isiin baatesan jechuudha. Mana warra isiin jalaa baatesan isii kuna. Mucattiin immoo hin hajjabatti waan hajjabattuuf ergasii bakka waa warra san beeteef dalagoonnaan taane jettee irraa deebitis waaqatti bilbilattee wantoota akkanaa kanatu nama qunnama. Wantoota akkanaa kanarraa mallaqa kee qabaate taanaan mallaqa kee yoo qabaatte qaama bitadhu deemu malee yeroo kee gubuuf immoo kontiraata deemtee hojjette baddee hojjette immoo yeroo kee guddaa tokko baduun otoo sa'aatii tokko biyya galeetti otoo maatii kee dhukkubee otoo haadhaaf abbaa kee dhukkubee daddaftee otoo waa godhateetti otoo carraan gaariin tokko biyya keessatti ba'e daddaftee immoo biyya galuu hin dandeessu. Inni si furmootu iqaamaadha kontiraataallee jechuudha. Haa ta'u kontiraataallee baay'ee bareeda maaliifis dhiphattus hamma tokko jechuun jira sana isin jechuu barbaada. Asumaan obsaa jechuun yookaan ammoo tiknookii ammoo jajjabeessaa waa rabbii yeroo isin durallee waan amma immoo hojii isaatti fufee jira jechuudha akka ajaa'ibaatti. Gaafa rakkoon tokko sirra ga'ee fakkeenyaaf nama afaan beektu nama keetii tarii nama umraa deema malee wantoonni Suudii keessaa sirreessu jiraachuu danda'a. Nama wal qunnamee nama haasa'ame yaani jira miti sabsaba adda addaa godhanii haala mijeessanii seeraan ijoollee hojii seesisan. Namni gisee tokko jechuudha. Waggaa lamaan kana fakkaata yeroo akka malee Suudii keessatti akka malee namni miidhame tokko keessatti dubartii wayii na yaadadha. Achuma keessa biiroo san keessa dalagde jechuudha. Safarri sun nuti qaluudha. Biiroon Itoophiyaa sun jechuudha. Dubartiin sun namoota gargaaru of mataa kiyyaa ofii kiyyaatti bilbileen ture jechuudha namaaf jedhe. Mucattiin rakkattee akkana jedhe gargari jennaan maal jette isinitti fakkaate. Us jedhee adabadhu achuma taa'etti. Maaliif quufanii jiran jechuudha yeroo san barree. Ergasii mootummaan injara san akka waa yaasan na fakkaata. Sirrii namitti san eenyuun mucaa online irra badee mucaan sun maxxansee jira. Dubartiin sun kan quuftee maal jette kana jechuudha. Amma immoo kun immoo nama keetii afaan beektaa. Fakkeenyaaf achuma keessatti biiroo isaanii san keessatti jechuudha Suudii keessatti namoonni saba biraatu achi keessa dalagaa miti yeroo fakkeenyaaf waa paasapoortii sirreeffachuu maal jechuudha itti tokko si kabaja malee tokko immoo sin kabaju jechuudha yeroo bakka akkatti si ilaala. Maaliif nama keenya kana keessattuu jechuudha. Amma immoo alhamdulillah garanni rabbiin haa ga'u. Nama afaan beektuu nama keetii nama gargaartullee yoo ati rakkattillee si gargaaru jechuudha. Nama hojiillee si jijjiiru nama miidhaa nama mootu keessattuu mootu namoonni keenya kun wallahi baay'ee gara laafu. Ani waan gama kiyyaan obsaa waan bareeda dalagee Suudii keessatti biiroo qabaachuun isaa fi biyya keessa qabaachuun isaa baay'ee waan bareedadha. Kanaafuu mootu viidiyoo isaa kanaaf bittinneessitanii nama biraan ga'uu qabdan. Namni hundi akka dhabuu qabu. Namoota meeqatu biyya keessa jira. Namoota meeqatu mootu biyyaan baatirraa gadee deemuuf kataa'utu jira. Namoota meeqatu immoo dallaalli nyaataa jira. Kun mootu yoo sis nyaate nama keete jechuudha. Gisee tokko maal gisee amma ani yeroo as dhufu tokko
namni natti kennee lakkoofsa wayii deemu akkana jedhee maal isiniif fakkaata meedikaala kana gartanii 4GD godhanii yeroo wanta godhan kan 4GD godhanii sitti bilbilee imoodhaan natti erge suuraa isaa jechuudha. Imoon akkam sila akkam jedheetiin ilaalu yoo natti ergu muluu isaa jechuudha. Paasapoortii jee waan duratti erge muluu isaa maal godhee 4GD godhee natti ani silaa Finfinneen deemne akkamitti natti ergite jedhee ergasii na sodaachisaa dhagaye jabaataatu ati akkana biyya takka maannaan jedha yeroo sanatti fakkaata yoo birrillee kafalii yoo karaa kennarallee hin deemin yeroo san biyyoon hunduu cufaadha ji'a 3 cufamte jechuudha. Yoo nurraan hin deemin yoo ana amma waraqaa kana mallattee baasee naan kafalin qarshii 2,000 naan kafalin ani akka biyya tokko sochoon si dhooganan jabaataatu ati dhoogame jedhee maaliif ani waraqaa bakka tokko sochoon hin deemu mootu anatu miidhamaaf situ miidhama beekuu qabda jedhee yeroo sana biyyuma keessa taa'ee beetanii biyyuma keessa taa'ee na doorsisaa ture ergasii gaafa kaanii ani ijoollee mata akkana lakkoofsisaa kennee itti bilbilsiisee wallaahi erga mucaan achumarraan bilookis na godhee bilbilallee jijjiiratee maal isinitti fakkaata akkatti si nyaata jechuudha ilma namaa namni keemmoo kabeetu mootuyyuu si nyaatus immoo waan guddaa si miidhu kun immoo bakka mutu tokko dheetumaan si nyaata jechuudha. Maaliif rikka waan hin kenbeene jechuudha waraabis hin jiraanne waan akkasiitu jira maaliif waan kana hunda haasa'u eegalee obsaa akka jabeessitanii akka jabeessinu nama ofiiti boru ka biraa obsaa laalee sabdumti keenya dhufee waan kana dalaguu danda'a namni walirraa waa barata waan isin jedheefi فيديو كي اسنت إرسجرا فيديو براتين حمولت ديفنتي رمضان كيري ربنا حتى جسو كويا كويا تقفاي اللي جرا ولا كويا كويا سجل مو عندنا هوا ولا رمضان برنا أكاديم بيكو أكفيكم بيكو كان أفضل توتف كبجمتو تكيا فيديو كينا كنا برجوف لا تجربوا تشوفوا دكتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.